Abbaan bara bara arjaan yeroo bara Yesuus maqaan kee guddaadha ulfinni kee. Abbaan bara bara arjaan yeroo bara Yesuus maqaan kee guddaadha ulfinni kee. Budeen jireenyaa mannaarra caalu dorgommiin qabdu kan siin madaalu dhugaatiin dhugaa burqaan hin banne Yesuusidha kan nuti amanne. Abbaan bara bara arjaan yeroo bara Yesuus maqaan kee guddaadha ulfinni kee. Deebiin hin kufnu siin dhaabbanneerra taasaa hin buunu waltajjii keerra maqaan kee gooftaa gaachana keenya siin arganneerra utoo nageenya. Abbaan bara bara arjaan yeroo bara Yesuus maqaan kee guddaadha ulfinni kee. Garbummaa keenya nurraa kaasteetta abbaa nuuf taatee nu jaallatteetta gatiin dhiiga kee mocooma arganne oolmaa kee faarsuuf kunoo dhaabanne. Abbaan bara bara arjaan yeroo bara Yesuus maqaan kee guddaadha ulfinni kee. Moo'icha jira fuuldura keenya kaakuun dhiiga kee hundaaf jireenya jaalalan banneen sinu jaallate nu jiraachisuuf ofii kee duute. Abbaan bara bara arjaan yeroo bara Yesuus maqaan kee guddaadha ulfinni kee. Moo'icha jira fuuldura keenya kaakuun dhiiga kee hundaaf jireenya jaalalan banneen sinu jaallate nu jiraachisuuf ofii kee duute. Abbaan bara bara arjaan